ها هات كذا نقول لسه خد حط زي بتاعك على تعال حط زي Awara pido hat apa lagi ya? هو ده في الربان ماذا Awara pido hat Risa. ليزي خليه زي مغلا Mana tidak lawan كم dah. يوتيوب كم يوتيوب Mana mana. كانوا مكان يتنا على تركز بولسن Awara ya. warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota yuutuuba chaanaala Arafeetu jirra jirtu isiniin jennee jira. Bagana gaan jiraattan. Manni mana keessanii subscribe, like, share godhaan nu faana tura isin jaa hordoftoota keenya bagana. Dhokatee miira isaa sobee jira. Dhugaa simachuu dadhabee of miidha jiru filate. Jaalalaan nu jidduu jira. Of sobuun nu baasu deebi. Deebi'i anis sineega nu waliif nu uume rabbi. Kanaaf Arra maal qabattee dhuftan jechuun keessan hafa hin qabu. Arra maal qabannee isinii dhufne gololchaa fi bahar arra maal godhanii jechuudha. Kaleessa jechuudha. Maal godhanii jechuu dandeessanii namni tokko jechuudha obboleeyyan kiyya namni hadu'e hin rakkatu beekadhu haa ajjeesisantu rakkata. Maaliif yoo akkanatti taate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf firaankiin bahar irratti hojjete jechuudha. Namni diina alaa qabu ciisee hin rafuu akkuma jaamu jechuudha. Waaw baay'ee takka namatti ulfaata. Firaankiin bahar tu gololchaa wut godhe jechuudha. Baay'ee takka of amaanaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka natti ulfaate firaankichi jechuudha. Maaluma akka godhuu deeman jechuudha. Asumaan jechuudha mee jidduudhaan Piraankichi waa'ee maaliitii fi maaliif godhanii jechuun keessan afaan qabu. Akkuma viidiyoo tana dura gartanii piraankii isaarra jechuudha. Hilleellee firraa eeguutti jira, itti dhaaduutti jira hilleetu billeeni. Akkasuma immoo deebiiti ijoollee inni tana dura hidheetu milleen sababa biiftuutiin jechuudha. Baay'ee takka itti mufattee jirti waan ta'eef ijoolleen san ijoollee adeeran kiyyaatii jeenii bahar piraankii ajaa'ibaa boombii irra dhoosee jechuudha. Kanaaf mee asumaanuu gara isaaniitti isin dabarsaa nu faana turaa waliin haa ilaallu. amma immoo mucaan ati miila hiitee taa'uu ni jirtu kaasheen shalataan akkas goote san ilmaadeera kiyyaati bara Adira kali. akka akkas taa'ee beektaa Akas tahan mana kaya tu kau tu nak rahulan. daabo insiima iltichi deebi achi deebo insiima ka waan isaas godhu deeman insiima waan hafe Mana kau tu apa? waan hafe insiima ta'e Ayah. mucaan ati akkas godhu jirtu sun ilmaadeera kiyyaa akka ta'e way beektaa shanshalataan miila hiitee odumaan biyya tana keessa jiru shanshalataan miila hiitee akkasii shukutiin mataa qabdee sodaachuu jirtu san ilmaadeera kiyyaati bara Bawa mana tu nanti beri bar. mana na dhufanii Eh? mana si dhufan maal godhuuf akkas gootan shanshalataan miila hiitee Dua di rumah lah. Zara mana kan kita nanti. anzaraa mana kan keessa kaayisati as jiran ammaa ijoollee mana kana keessatti Yo di rumah tu asii jaama Nasani miti. Alat terima mana? Mana terima mana? Mana ni? mana nama yammata Yo di rumah kau bater. Akan misal fursan terus tema mana full nanti. akkam akkam isaan dhagee bu'u Akan agak mana tiba tiba nanti ke Zara ni full tadi. ati maali miila hiitare Oh di rumah bater tu. ichi deebi mataa kana maali na facaasan jini Baru ada batu mu. ati baduu miti taa'in si taa'i naamsa keete Abang ada batu. ati maaliif akkas goota Ya us yo ya batu. maaliif akkas gootaa deebichitti Zara ni bina mana mana mana. aboochi deebi ta'a kan zaraa matatiin saaqani kan zaraa nama dhawwataa miti kan zaraa mikilaaf guddaa fidee sitte lakkaa'in Yo qomatti yo ada amma di rumah ada Zara mana ni nama tu. erga diiruma Ana tu juga pernah ada Zara mana. ala kana wajji Ana gabbana tu juga mana. ana wajji mo Eh sih je. ala gabbana Ana kapan Zara mana. ala gabbana Eh ana kapan. bar mucaa akkas gootaan jee Ban. achi deebi ta'a Ay mau sih ya. taa ati mucaa maaliif akkas goota Bila apa tu lah. maa miila hiita Hai. Yo di rumah amma di rumah. ilmaadii akka jaati bara oromoon guutuun ati miila hiitee akkasina waywaachuu jiran odumaan biyya tana keessa jiru Awon gavi ni tahu. Gatai. Mereka itu tu lebar. mana kiyyaan dhuftee gataa'e Gatai lah. Mana Zara lah kau Oscar lo jasa. mucaa maaliif Kanaaf kana fakkaattii Semua kan baru kita. baay'ee takka piraankii boombii dhooftu takka argeetiin beeku baay'ee takka natti tolte jechuudha. An dhugaa dubbachuudhaaf piraankii tana tafakkaattu yookaan tattalarrillee yaaniin bareedduudhaaf taate jechuudha. Baay'ee takka tanamatti yaaniin boombii dhooftee baay'ee takka nama gaddiiftu piraankii jaaffeen firoonsaa godhe gartee sanumoo akkasumatti irra dhooseen siin jeewo maashaallah tabaarakallah. Awoo si qudheetiin jira wallahi bahar ati bira yaamteetuma garuu mana keetitti yaamtee akkasitti baay'ee takka piraankii jabduu akka isan qopheessuun baay'ee takkan
natti dhagamee jechuu barbaadeeti. Ati garuu waan si dhibu waan ajaa'iba si ta'u. Innillee fi shakkine namni diina alaa qabu yeroo ammaa keessatti diina gaafa alaa qabdu jechuudha. Magaalaa guutuun natti ijaarame. Magaalaa guutuudhaan wallollee gisee inni ijoolleen musaddasa qabattee itti dhuftee jechuudha. Achi ijoolleen guutuu itti qabattee itti dhuftee bahar immoo hazzaraadhaan silaa lubbuu itti guraaru jiraa'u lubbuu irraa baasu jiraa'u. Waaw. Awoo dhugatti an piraankiin tun baay'ee akkanatti toltee jirti. Garuu piraankiin akkana waaw baay'ee takka boombii dhooftiin jeetii yaada akka mataa fayyatti. Kanaaf jechuudha killee tuubilleen barbaadu jira ijoolleen sanillee barbaadu jirti gololchaa baay'ee takka if eegi akkasuma jechuudha siirii aanirraa hite sheekha itti fiduu keetii fi siifi nasruu yoo aartii oromoo taankii very much galatoomaa taankii isiniin jennee jira baay'ee takka galatoomaa jechuudha alhamdulillah galata rabbiitii aanilleen fayyee jira jechuu barbaadeetti asumaan jechuudha garuu immoo gololchaan baay'ee takka if eegiinsiin jaa baay'ee takka boodallee rakkina sirra dhufuu ta'a maaliif yoo taate ati diina baay'atta sababa milyoon saniitiin jechuu sababa biiftuutiin diinni sitti baay'achuu danda'a akkasii jechuudha garuu immoo hilleelleen suma eeggachuu jira si barbaadu jira faanatee si dha'u jira jechuudha si barbaacha kee ittiin goomtu asumaan jechuudha. Hilleen faalillee nama barbaadu jiranii waan ati jettee jechuudha. Baay'ee takka dhugatti hilleen faalleen baay'ee si barbaadu jiranii dhiisillee jennee viidiyoo kalee isin gadhiifne keessatti Hamzee Huud bira dhaqeellee akka nama araaramutti maata mucaan san boofa afaa jalaatii mucaan boqojjaan san baay'ee takka na aarsee jira maaliif yoo keessan taate dhugaa dubbachuudhaaf gorsineellee dadhabnee taa'i jennee dadhabnee wahuma takka khalaas wanti. Inni irratti yaada tokko irratti sabatee dhiiseetiin jira jedhe tokko hin jiru garuu ati akka nama tokkotti baay'ee natti ulfaatee namni tokko hawaasii godhes yeroo ammaa kana akka nama hawaasii godhetti ilaalama haa ta'uti garuu asumammee gara viidiyoo piraankii gololchaa godhame irratti bahar godhe irratti walumaa daawwanuun nu faana tura. Deebi. Nande baar nadis baar nande nadis. Achi deebi. Aw baar sugan taa'e moo yaa. Achi deebi haa taa'e. Baar nadis. Taa'e deebi. Baar. Baari. Baar taa'e moo si hojja. Maal mudhii qabat. Taa'e si hojja moo taa'e. Maal mudhii qabat. Na khalaas nande nadis. Mudhii maa qabat. Mudhii maa qabat caccabseen si kaaya. Baar taa'e. Ijoolleen shukutii qabattee as keessaa hojjetti. Maal haadha keetii kana jetti. Yeey. Moo. Hai. Baar yaa. Maal si godhate. Baar si wada. Maal si godhate. Hai. Baar si godhate. Baar maali. Baar maali mudhii qabat. Lubbuu ta'e takkiitti kana godhate sorba. Maali mudhii qabat. Lubbuu ta'e Baar takkiitti. maali kana wale. Sama manni deema moo ijoolfama. Lubbuu ta'e takkiitti kana Gootee isaa maal si Lubbuu. Laal taati akkas ijoolleen gootisan. Taati akkas ijoolleen gootisan. Yaada dhukkabadu shaada. Ilmaadeera isaati. Madeera jaatee sun maal si be baay'ee siroo ta'e lafa nani yoo. Maal ati si bee. Ilmaadeera isaati. Aw baar sugan taa'e moo si robe haa. Maal beektaa. Abbi jiraaraan yaa. Baali jara sanuu. Jiraaraan yaa. Ijoollee isaati waliin tuuta. Ijoollee isaati. Nama na suga firaan dorga gaa. Nama kamii godhare. Firaan dorga. Si baana tu mala kiyyaa natti roga bare bare. Iswaan abbar si turaa be. Isaanis manatti itti dhaqan Mana dhugaa. tira tira yeroo. Isaanis manatti itti dhaqan. Anaaf Isi bar turaa mere bar turaa mere. anaaf fidee. Baatu yaame. Aboo isinis magaalaan Oo sabataa isa bataa. Awara pisodaa tu waa kee bar yaa so taraa naa deeru sibe. magaalaan guutuun tuba gurra ijaaramtanatti amma maaltu as bahi siin jeewu maaltu as bahi siin jee isaan kanumaaniin gaafa dhaatisanii maatu Sanii miti yoo. isaan kanumaaniin gaafa dhaatisanii maatu jee La. Mee dhaabadhu gubaan kan Awara boleessa gubaan kan oo dhaabadhu kan tagaleekis miila kiina qabi. Miila kiina qabi. Maal godhachuu deemtoo? Qurbaana bee baafate Bar gataa na raawul gaa yaa pisodaa tu Maal maata. godhachuu deemtoo? qurbaana bee baafate gataa Wallahi nan to asitti na raawul wallahi nan to. Eran to ajjees. Akka akkas jeesama. Ajjees mana ajjees. qurbaana bee baafate Katti gataa quraani ajjees khalas. Hai. Ableen dhufte yoo? Bar sugan naa te boleessa. Maal? Bar Ablee kam gotaa deemtaa Haayila ableen. Haayila ableen. Firaanki Raaki maaloo raaki laa barsanii qurbaana bee raaki. qabatee jira ta'e Hai. Wallahi nan to birat. Oto dira saatu natti doone kai fi ajjees kama. Ega. bolol jaa la kaamera jira Wo kamera ra wo Wallahi kamera jira. Suguma
Dhuguma namni natti awwalee akkas naa jechuuni. Riyaadee sanaa jedhame. Asii yaa isin namaa miti. Oho. Ay, golol jaare. Baay'ee akkanatti dhagaamte wallaahi. Maaliif yoo fayyadan taate piraankiin oowwituun akkanaatuun gaafa sitti taate jechuudha sii diina alaa qabu sii nama ofirraa eegu jiru. Aboo. Bahar wallaahi piraankii tana piraankiin teetun baay'ee boombii takka dhoofti garuu immoo gololchaa onneen daawwattee jirti. Yaa Bahar Sufiyaan na dhiisii jee. Bahar Sufiyaan hay numa waywaatte moo baga waywaachifte dhiisi numa waywaachifte mucaa diina alaa qabu ifirratti udaalsiftee mi'a obboleesso Allahu akbar warrumaa daleeti waaw piraankiin ta'e boombii dhooftii taankis siin jennaa jechuudha. Garuu piraakii kanatti yaaduu feeti baay'ee takka galatoomni sammuu bal'oo rabbis yaa kannuu siin janna gaayiti akkasii gaayee baay'ee takka namatti toftanii garuu gololchaan immoo asumaanuu dagannee hin jirru jechuudha haasawaa gololchaallee baay'ee takka ifeegii siin janna of eeggannoo guddaa godhii diina alaa qabda namni diina alaa qabu rafee hin ciisu gaayiti diina firraa eegi ijoolleen halkan lafas hin qabini akkasuma jechuun killee tuubillee baay'ee takka firraa eegi. Keessattuu mucaan killee san riphee lolaadhaa beekadhu nama tokko waliin beeku ulaal magaalaa tana guutuu girgireessu jira ammaan tana maaliif yoo fayyadu taate firraa eeguu yoo baatte yaa wanni akkasii nama galaafatti lubbuu sin balleessinii siin jaa keessattuu amma inni gaalaal lolli isaa beekadhu lafa jala dukkana halkanii jechuudha tirri sirreessitee firraa eeguu abtaan siin jaa maaliif yoo fayyadu taate ijoollee sanii wajjiin jaaramee yoo amma sitti dhufee miidhaa sirra gaggeesse jechuudha. Amma oomishii yoon biiftuun sanoo viidiyoo tana dura isaan gadhiisan keessatti isii fi killeen jechuudha. Waaw. Akka isaan itti dhaadachaa jiran baay'ee takka namatti ulfaata. Ati eessa kuttee tanumaan dura eessa kuttee jechuun turte viidiyoo sana irratti agartanii jirtanii hordoftoota keenya isiniin jaa. Eessa kuttee tana dura maaliif akka turte asuma jirtaa magaalaa tana jirtaa minaan jechuun turte. Garuu immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf diina akkatti sitti baay'ate kanaan ati raftee jiraattiin siin jaa garuu immoo baay'ee takka of eeggannoo guddaa godhii asumaan immoo viidiyoo baharittiin isin dabarsaa bahar piraankii oowwituu tana dalaguudhaaf baay'ee takka si galatoomfanne jechuudha. Bahar baga irratti dhooftee akkasuma ol godhuulleen bareedaadha. Innilleen ijoollee tumusan irraa suuta deemuun bareeduma ijoolleen sanis oromummaa. Adeerra keetii ijoolleen adeerran keetiitii fi taanis jettee irratti daleedee ati baay'ee ati ijoollee adeerran kiyyaachee irratti daleedee dhugaa dubbachuudhaaf piraankiin akkasii boombii dhooftii jechuudha baay'ee namatti tolti. Haa ta'u garuu immoo namni tokko nama miidhuunis gahaadhaa miti garuu gololchaan galata guddaadha qaba waan aanee jaalalaa jechuudha. Sheekha bira geessee siriirraa keef alhamdulillah galata rabbiitiin isiniin jaa. Hordoftoota keenya egaa kana fakkaatti asumaan gara piraankichatti isin dabarsaa. Amma immoo mucaan ati miila hiitee taa'uun jirtu kaasheen shalataan akkas goote san ilmaa dhiira kiyyaati bara. Ilmaa dhiira kiyyaati. Akka akkas taatee beektaa. Akkas taanaan mana kiyyatti qotu narraa fuudhadhu. Dhaabbadhu wanti himaa laftichi deebi. Achi wanti himaa kaa waan isaati godhu deemanii himaa. Waan hafe. Maal godhu deema? Waan hafeen himaa ta'e. Ayyee. Mucaan ati akkas godhu jirtu sun ilmaa dhiira kiyyaa akka ta'e way beektaa. Shanshalataan miila hiitee odumaan biyya tana keessa jiru shanshalataan miila hiitee akkasii shukutiin mataa qabdee sodaachuu jirtu san ilmaa dhiira kiyyaati bara. Booban mana tana dhufanii waan? Mana na dhufanii. Mana si dhufan maal godhuuf akkas gootan. Shanshalataan miila hiitee. Dubara dhiirummaadhaan hanzaraa mana kan keessatti natti. Hanzaraa mana kan keessa haayiseeti. As jiran ammaa yoo kana kana keessa deema. Yoo dhiira taatan dubara. Asii jaama. Nasanii miti alatti nama maratti nama yammatan yoo dhiira. Mana nama yammata. Yoo dhiirummaa qabaatan akka isaan fuudhanitti raftee waan fuudhanitti. Akkam. Kaban isaan dhagee akka dhagaati manatti bilbiltee naamtee hanzaraan fudhatta. Ati maali miila hiitare? Yoo dhiirummaa qabaatan ta'u. Ichi deebi mataa kana maali nafa jaasen jini. Adabadhu immoo. Adabadhu miti taa'insi. Taa'i naamsa keeti. Abaan adabadhu. Ati maaliif akkas goota? Yaa'us yoo adabadhu. Maaliif akkas gootaa deebichitti? Hanzaraan fi nama nama. Aboochi deebiidhaa hanzaraa matatti isaa kan. Hanzaraa nama dhoowwataa miti. Hanzaraa miti. Boombii dhoofti. Kanaaf jechuudha gololchaa keenya
firraa eeginsi hin jaa hilleetu baay'isii xiyyeeffannoodhaan firraa eegi ijoollee sanirrallee hilleen kun badaadha maaliif yoo taate namni ammaan jechuudha ammaa yeroo ammaa tanaan biiftuu bira dhaqee akkasitti shira akkasiisan haasa'u booddeedhaaf si miidhuu danda'a jechuudha miidhaa gurguddaa sirra gaggeessuu danda'a maaliif yoo taate namni tokko akkanatti namatti dhaadatu beekadhu dhaadachuullee dhuguma garuu dhiirummaa miti dhaadateedhaaf waan akkasii godhuu hin danda'u immoo haa ta'u sanuma biraanu gisee inni akka dhaadannoo akkanaa kana geggeessee akkanatti sitti dhaadate dhiira akkatti itti dhaadatan hillee kan dhaabbootis dhaabbadhu waan akkanaa kanarraa dhaabbadhu buleessanii gurbaan kun ilmoo islaamaati soomana as deema lola akkanaa kana dhiisaa dubbii dila kana nurraa dhiisaa obboleessa fi ramadaana rabbiitii as deema yaa'ii dila kana dhiisaa rabshaa dila kana dhiisaa anillee jechuudha haala dalagaatiif kanaatu natti ulfaatee xiqqoo irraa na fageesse malee dhaqee walis siisee akkuma hamzeen jedhanitti walis siqeenya isaanii godhee walitti araarsuudhaaf wanni na daangeessu tokko hin jiru garuu haala jireenya biyya namaa kana wajjin baay'ee takkanatti ulfaatee jira hordoftoota keenya jechuudha garuu immoo saniin duratti hillee haasofsiisuun barbaade hillee haasofsiiseetiin obboleessa kiyya waan akkanaa kanarraa dhaabbu jeetiin mana sattiin itti dhaqa inshaallah yoo rabbi jee boruu biraan dhaqa boruu galaa bira dhaquu hin danda'a bira dhaqee jechuudha bira taa'ee afaaniin haasofsiisee dhaabbu obboleessa kiyya waan akkanarraa wanni akkanaa kun sin baasu soomana ramadaana rabbiitii as deeman wallaahi soomanni kun ka rabbiiti wallaahi dubbii kanaa tana dhaabii jeeniitiin dhaqee gorsaa jeetii yaadee viidiyoon asirra gadhiisuu ture illee baay'ee takkan gorsee garuu mucaan kun waa namaa hin dhaga'u mata jabaata mucaan akkuma rifeensa gurguddaa sanitti mataa baay'ee takka jabaata jechuudha mata jabeessa mata jabummaan kunillee nama hin baasu dhiisii obboleessa kiyya firraa waan akkanaa kanarraa dhaabbu gololchaan kun diina hedduudha qaba irraa dhaabbadhu biiftuu wajjin irratti hin qabsaa'ini jeeniitiin gorsaa ture kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaatti piraankii illee akkuma laaltanitti jirti baay'ee takka namatti tolti garuu immoo hilleen waan akkanarraa akka dhaabbatu nutilleen abdii guddaadha qabna dhiisii irraa dhaabbadhu jenneen ni gorsina akkuma isin koomantiirra nuu keessanitti inshaallah binnasaniin jechuudha hilleen itti dubbachuu danda'e alhamdulillah galata rabbii garuu aaneen fayyuudha baay'ee takka gammannee ammaas kanaa deemu jira jechuudha waan akkanaa tana walirratti noofina oromootii walirraa dhiisaa ijoollee walirraa dhaabbadha jenneeni piraankiinis haasaan keenyas kana fakkaataa waa'ee hillee gorsuutiin illee kanarra jirra borullee dhaqeetiin galgala gorsaa jechuudha inshaallah bidinillaan nu faana turaan afeerraa keenya namni mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik sheer godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isin jennaa oromoon teenya manni mana keessanii kanaaf jechuudha akkana fakkaattee jechuudha viidiyoon teenya hamma viidiyoo biraa qabannee isin dhufnutti nagaan nu tura.